Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota waliin istuudiyoo nageenyi badhaadha. Baga nagaan gara chaanal yuutuubii waliin dhuftan. Egaa viidiyoo kana keessatti kan isin garsiisu karaa salphaa ta'een yuutuuba keessan irratti viidiyoo fi isaatiin taphataa daataa isin irraa fixuudhaan isin rakkise akkamitti akka ofirraa dhorkuu dandeettan isin garsiisaa jechuudha. Akkuma asirra argitan kunoo viidiyoon ofii isaatiin gaafa nuti akkanatti ilaallu ofumaa isaatiin taphachuudhaan nu rakkisaa jechuudha. Kanatti kunoo ofuma isaatiin taphachuudhaan daataa nu jalaa nyaachuudhaan nu rakkisa. Isa kana akkamitti hanga nuti irratti dhoofnutti ofiin hin taphanne akkamitti akka dhorkuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. San dura garuu warra waliin istuudiyoodhaaf maatii hin taane yuutuuba keessan irra galuudhaan iddoo sarchii kanarratti waliin istuudiyoo isaatiin sabiskiraayib godhaa jechuudha. Isa kana asirratti dhufuudhaan erga dhoofnu iddoo sabiskiraayib tuqaatii mallattoo alarmii tuquudhaan waggoon viidiyoo takka gadhiisee daddafatti akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib godhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa jalqabarra gara pileestoorii keessanii deemuudhaan yuutuuba keessan abdeet gochuu qabdan jechuudha. Yuutuuba keessan abdeet gochuu qabdan. Iddoo sarchii kanarratti yuutuub jettanii erga pileestoorii keessanii irra barreessitanii abdeet gootu jechuudha. Abdeet hanga ta'eetumuuf ni ergaa eegaa haala kanaan abdeet ta'ee booda oopin jennee seennaa yuutuuba keenyarra jechuudha. Abdeet gochuun ammoo dirqama jechuudha. Obsaan ni eegna hanga inni banutti. Akkuma argitan kunoo amma asirratti ofiin taphataa isaan irratti hin dhoofne jechuudha. Egaa kana balleessuudhaaf gubbaa irratti dhuftanii bakka loogoon keessan irra jirutti al takka kilik gootu kana booda gadi buutanii seeting jeneraal iddoo jettu irratti kana booda play back in feeds kan jettu kanarratti al tokko cuqaastu asirratti waayifaa yoo qabaattan waayifaa onidii bakka jiru irratti deebisu yookaan immoo oof bakka jiru irratti gootu jechuudha. Kanaaf an amma oof kan jedhu kanarratti ni deebisa. Kana booda gara duubaa deebi'uudhaan ni ilaalla walumaan jechuudha. Mee duratti viidiyoon kun ofiin taphata jechuudha. Amma kanaafuu hin taphatu jechuudha. Daataa keenya nu jalaa hin nyaatu. Hamma nuti tuqnee irratti dhoofnee pileey goonutti awutoo pileey hin godhu jechuudha. Ofiin hin taphatu jechuudha. Kanaaf haala salphaa kanaan yuutuuba keessan irratti viidiyoo ofiitiin taphataa daataa keessan nyaatu haala kanaan ofirraa dhorkuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf hiriyoota keessaniif sheer godhaa akka itti fayyadaman laayik koomentii gochuus hin dagatinaa. Egaa nagaatti hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti.